Gogiinsa ijaa yookaan hanqina imimmaanii kan jedhu ilaallarra. Hanqina imimmaanii maaltu fidaa? Mallattoon isaa maali? Maal gochuu immoo qabna? Furmaanni maali kan jedhu waliin ilaalla. Iji namaa yeroo hunda imimmaan qaba. Imimmaan kun xannacha imimmaanii yookaan lacrimal gland kan jedhamuun oomishama. Hangi isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef yeroo hedduu hin beekne yookaan nutti hin dhaga'amu jechuudha. Hanga baay'ee xiqqoo ta'e qofaan madda. Sababa kanaaf imimmaan ija keenyarra jiraachuu isaa beekuu dhiisuu dandeenya. Calaqqisuu isaa qofaan jiraachuu isaa hubachuu dandeenya. Imimmaan erga ijarra xiqqoo turee booda karaa ujummoo qalloo ujummoo imimmaanii gara funyaanii seena. Imimmaan qabiyyeewwan akka bishaanii, zayitaa fi dhangala'oo biroo of keessaa qaba. Faayidaan bishaan imimmaan keessa jiru ija jiisuu yoo ta'u, zayitni imimmaan keessa jiru immoo hurka imimmaanii hir'isuufi. Akka ijarra turu gochuuf jechuudha. Bishaani ija jiisaa, bishaan imimmaan keessa jiru. Zayitni imimmaan keessa jiru immoo imimmaan sun akka inni ija jiisaa turu akkas gochuuf kan gargaarudha. Lachuu yoo waliin jiraatan malee imimmaan faayidaarraa eegamu kennuu hin danda'u. Bishaanis jiraachuu qaba, zayita of keessaa qabaachuu qabus qabaachuu qaba. Yoo zayita hin qabu ta'e bishaan imimmaan qabu qofti ija jiiseen turu. Urkaan irraa ka'a. Imimmaan sun zayita sanatu qabee tursiisa jechuudha. Faayidaa imimmaanii mee gabaabsinee haa ilaallu. Inni jalqabaa ala ijaa qulqulleessuuf gargaara. Fakkeenyaaf awwaarri adda addaa yoo ija keenya irra bu'ee ija keenya qulqulleessuuf. Garbiroon yeroo iji libsatu qolli ijaa akka salphaatti ijarra mucucaatuuf gargaara. Akkasumas soorata yookaan nutireentii ala ijaatiif dhiyeessa. Tiishuun ala ijaa kanneen akka koorniyaa fa'aa hidda dhiigaa hin qaban waan ta'eef soorata isaaniif malu kan isaan argatan karaa imimmaaniidha. Kanaaf soorata ala ijaatiif dhiyeessuun gahee isaa tokkodha jechuudha. Kana malees imimmaan faayidaawwan akka ittisoo qaamaa kan dhiiga keenya keessa jiran gara ala ijaatti fiduuf gargaara. Dhibeen adda addaa akka ija hin miineef kan gargaarudha. Akkasumas dandeettii arguu qulqulleessuuf gargaara. Akka nuti waa ta'e fageenya irratti sirriitti arginu yookaan bararreettii ijaa ittisuuf gargaara. Kana malees iji haala salphaan gara kallattii hundumaatti socho'ee akka arguuf gargaara. Mee hanqina imimmaanii wantoota fidan haa ilaallu. Hanqina imimmaaniin kan ka'e gogiinsa ijaa wantoota nutti fidan. Kan jalqabaa umuriin dabalaa deemuudha. Umuriin dabalaa deemuu baay'inaan namoota gurguddoo irratti mul'ata. Keessumaa immoo dhiirota irratti, namoota gurguddoo irratti baay'inaan mul'ata. Gara biraan bakka qilleensa ho'aa fi gogaan jiru jiraachuu gammoojjii jechuudha. Kunis hurka imimmaanii dabala. Gara biroon infekshinii handaara yookaan qarqara qola ijaa irratti argamu. Qola ijaa irratti infekshiniin yoo ba'e kana fiduu danda'a jechuudha. Akka iji keenya imimmaan gahaa ta'een oomishne taasisuu danda'a. Kanneen biroon kanneen gogiinsa ijaa fidan dhibee allerjii ijaadha. Allerjii ijaa yeroo hedduu allerjii funyaanii fi saayinasii fi asmii wajjin kan wal qabatu jechaadha. Gogiinsa ijaa fiduu danda'u. Akkasumas dhibee xannacha imimmaanii. Lacrimal gland kan jedhamtu kun kan xannacha oomishtu yoo dhibamte yookaan baay'ee oomishti yookaan immoo oomishuu dadhabdi. Kana malees hanqina vaayitaamin Eedha. Hanqina vaayitaamin E kan ka'e iji goguu danda'a. Kan goguu qofa osoo hin ta'in hanga jaamuutti illee gahuu danda'a. Baay'inaan kun egaa daa'imman irratti kan mul'atu. Inni gara biraan kompiitara yookaan televezyiinii ilaalaa turuu. Dandeettii libsachuu ijaa waan hir'isuuf imimmaan akka baay'inaan ijarraa hurku taasisa. Kanaaf kompiitara, silkii, televezyiinii isaa dheeraa ilaaluun wantoota gogiinsa ijaaf nu saaxilan keessaa yeroo ammaa keessumaa isaan gurguddoodha. Kanneen biroon kan gogiinsa ijaa fidan yeroo dheeraaf ventileetara fayyadamuu yookaan yeroo magabaabuudhuuf illee ventileetaratti baay'ee itti hiiqanii taa'u. Yeroo kana yeroo qilleensi ventileetaraan gara ija keenyaa dhufu ija keenyarraa imimmaan akka hurkee ka'u taasisa. Immoo ija keenya gogsa. Kana malees kuulii handaara yookaan qarqara qola ijaa irratti butuun baay'ee dibachuu. Akkasumas immoo qorichoota dhibee ijaatiif yookaan dhibee dhagna keessaatiif kennaman tokko tokko akka iji keenya imimmaan gahaa ta'e hin oomishne taasisuu danda'u jechuudha. Iji keenya imimmaan gahaa ta'e dhabee yeroo gogu mallattoo nutti dhaga'amu keessaa gurguddoon hooksisuu ijaadha. Ija keenya nu hooksisa. Qolli ijaa namatti ulfaata. Iji ni diimata. Akkasumas ifa ilaaluu dadhabna. Namoonni dhibaman yeroo baay'ee agartuu isaanii walitti dhiphisanii deemuun beekamu.
ifa laaluu dadhabu. Ija isaanii walitti dhiphisu waa arguuf jechuudha. Namni imimmaan gahaa hin qabne mallattoon agarsiisu gara biraan bararrisuu agartuudha. Blurry vision kan jennu ija namatti dimismisaa'uu akkasumas quqqaa ija keessaa nama quqquuquu gad biroon immoo imimmaanawuu ijaa paradoxical tearing jedhaman kun. Inni kun egaa yeroo zayitiin imimmaanii qofti hanqina qabaatu kan dhufudha. Bishaan qabaatee imimmaan keenya zayita hin qabu taanaan bishaan baay'ee oomishaa yeroo kana imimmaan baay'eetu nurra dhangala'a. Haa ta'u malee dafee dafee urkaan ba'a waan ta'eef baay'ee imimmaanawuun ni dhufa jechuudha. Kun yeroo bishaan isaa osoo hin ta'in qofaa isaatti zayitni hanqatudha. Gara biraan godaannisa uummachuu ala ijaadha. Hanqina humnaa olii fi hanqina yeroo dheeraa irraan kan ka'e madaa fi godaannisa ala ijaa irratti uumamuu danda'a. Kun egaa hanga jaamina fiduutti gahuu danda'a jechuudha. Gara furmaataatti yoo dhufne namni gogiinsa ijaa qabu akkamiin ofuma isaa manatti of gargaaruu dandeenya yoo jenne kan jalqabaa amaloota gogiinsa ijaatiif nama saaxilan dhiisuudha. Fakkeenyaaf kuulii handaara yookaan qarqara qola ijaatti butanii dibachuu dhiisuu akkasumas ventileetariitti baay'ee hiiqanii taa'uu dhiisuu yoo itti hiiqan immoo yeroo dheeraaf itti hiiqanii taa'uu dhiisuu akkasumas kompiitara yookaan televezyiinii yookaan bilbila yeroo dheeraa ilaaluu dhiisuu akkasumas dhibee allerjii ijaafaa yoo qabaatan ija isaanii isaan hooksisan uffatu fa'aa mallattoo allerjii adda addaa yoo qabaatan mana yaalaa deemuudhaan yaala gahaa argachuu akkasumas immoo haala qilleensa naannoo keenyaa sirreeffachuu. Dabalataanis dhibeewwan hanqina imimmaanii fiduu danda'an kanneeniif yeroodhaan yaala barbaachisaa argachuu fuullee ijaa yookaan manitsarii fayyadamuu. Manitsarii fayyadamuun hurka imimmaanii hir'isa. Ija keenyarraa imimmaan akka hurkaan hin kaane hir'isa waan ta'eef maarayaa yookaan fuullee ijaa fayyadamuu. Kana malees immoo qoricha imimmaan bakka bu'u artificial tear kan jedhamu fayyadamuun ija keenya jijjiisuu. Iji keenya yeroo dheeraa gogee turraan ni miidhama. Kanaaf ogeessa fayyaa ijaa mariisne kan ijatti cobsaman jiru artificial tear kan jedhaman kan imimmaan bakka bu'an isaan kana ija keenyatti cobsuudhaan akka iji keenya hin gogne taasisuu. Inni gara biraan gogiinsa ijaa humnaa ol ta'eef kan ajajamu baqaqsanii yaaluu. Baqaqsanii yaaluudhaan akka iji keenya imimmaan gahaa argatu taasisuun barbaachisaadha. Kana egaa kan raawwatu ispeeshaalistoota ijaadha jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee gogiinsa ijaa yookaan imimmaan gahaa oomishuu dhabuu ijaa ilaalchisee kan hin qabadhee jiru kanumadha. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Chaanalii kanarratti mata duree 1000 ol barnoota jedheen jira. Sabiskiraayib gochuun akkasumas laayik gochuun yaadatti kennuun mata duree ani irratti akkasiin hojjedhu barbaadan immoo koomentii jala naa kaa'uun na waliin turaan jedha. Galatooma turtii gaarii.